Granchi sicura giravare lugari c'era caro perché io ma kakam ci stabdi dopo ti lugara alla forge na bisi maldana giravare o gara gara già o gara gara già mi hai derinje السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرد فتاة في خبجمتوتا أفنان أوروتوب أرانتا نجا برانكي أجايبا سنف كمان نديان نجرا برانكي خوني أين رت وجهته مودي ما يجون كسان أبدي رت برانكي وجهته ديمنا أبدي دولي يا ميت نجرا أبدي دام برانكي وجهته ديمنا خوتون جيني برانكي مجوت أنا رت وجهته ديمنا خوتو جيتي يا ميجرا نافي سين أمو برانكي ديبني إسرت وجهته ديمنا يجودا مال جنة وجهته ديمنا isi abdiin naanjee pirankii muciyyoota irratti hojjannaa jeenitiin maal jennee hojjannaa abdii waan akka ati jaalattee muciyyoota na itti naa himinaan jettee godheetiin sitti himaa jeeni inni garuu aan ta'uu isheen na didee aadini taamaan rakkoo qaba yoo haye naan jette hojii didee jechuudha abdiin dhalaan sodaata saniifuu akkasitti laa namni guyyaa tokkotti haye namaan joo hin jiru wallahi haye siin hin jettu jeetiin kakadde maaliif namni guyyaa tokkotti nama gaafatee haye namaan joo hin jiru jechuudha amma isiidhaan garagalee abdiirratti pirankii akka daleenu hime jechuudha deebi'ee pirankuma kan abdiirratti akka daleenu hime abdiirratti akkam jennee hojjannaa abdiin akkana si jaalataa gizeen siin jee ati maal jetta hayaa abdii harkadheemu akka abdii harkadheemu YouTube kiyyaa wajjiniin guddisa hayya hana fuudhu hay duraanuu jaaladheetiin jira maarreettee haasaa'uu qabdi mee waan inni ta'uugaa walumaan kalaallu ta'a abdiin amma waan isirratti hojjechuu deemnu quba qaba teenyee haasaa'uu wayii maruu deemne jechuudha beeksisa isiif beeksisnaan jeeni beeksisa akka nama isii beeksisnuu irratti pirankii deebinee isirratti hojjanna quba qaba abdiin jechuudha naafisiin ammoo wal taanee jirra akkanaaf isiniin jaa abdii waan ta'u walumaanuu agarru taanee jechuudha hanqaduma pirankii keenyaatti nu faana turaan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hordoftoota afnaan tuubu hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jennachaadha guyyaa har'aa ayyaan nawaamtii as dhufee jirachaadha saniifuyyuu mucayyootitu mana isaanii jira isii irratti pirankii wayii hojjannaa jedheeni pirankii kana wajjannoo mucayyoon akka tasaa osoo tole naan jettee hoo jennaan lakki tole isiniin jettu rakkoon jiru anatu amanaa mucayyoon hadhuma takkatti hin tole isiin waan hin jenneef kootuu mucayyoota akka waan an isii ayyaaniin ijaarsummaa isii ergadhee jechaadha goonii jechaadha mucayyoo irratti pirankii godhuudhaaf deemnaa baay'ee si jaaladheen si malee jiraachuu hin danda'u jedhaanii jechaadha mee maal akka jettu laallachaadha kanaafuyyuu yeroo pirankii godhuuf deemnu kana jechaadha haasawii jalqabna jechaadha jalqaba irratti jechaadha akkasuma ana isiidha nama sadii taanee jechaadha teennee haasaa jalqabnaa haasaa erga jalqabnee akka waan haasaa keenya xumuranne anillee xumuradheera jedha isiinillee xumuradheera jetti booda irratti ammoo akkanama viidiyoo dhaabuutiin dhaabuu gooteeti haasaa kana itti fooftichaadhaan isinirraa gabbaa garuu inshaallah bi'inillah du'aa godhaa akka guyyaa takkatti mucayyoon haya hin jenne jechuudha maaliif pirankii waan irra hojjechuuf deemuuf jecha abdiin si jaalataa si fuudhu fadhaa yuutuubni keetilleen akkasiif guddatu natti heerumuu qabdii janneeti pirankii irra dalagu yaana jechuudha yoo hayatu taate na qaanyeessite jechuudha maaliif ani guyyaa takka namni haya namaan joo hin jiru jeetiin abdii tasgabbeessee yoo akka tasaa haya jette qaanyee guddaadha anaafis ni fuuta akkasitti karoo yaani tole hin jettu maali mucayyoo guyyaa kana har'aa tole hin jettu dhibbaan garuu tole illee yoo mucayyoo jette itti gaafatamtu namni tole nama kana osoo wajjin haasaa'in osoo silkii waliin dubbi yoo kanaan dura na booda wal dubbisu jiraatan gaafa tole siin jette an keessan jiru garuu yoo ka wal dubbisutti hin jiraanne taatan namni guyyaa tokkotti nama gaafatee tole namaan joo hin jiru guyyaa tokkotti si torbaan tokkottu namni tole namaan joo hin jiru maaliif yoo ka si jaalatu taatee yoo xiqqashoo dhalaaniif qaaleessiti lisni saalfatti akkamitti gista akka tole si namaan jette abdii hin jettu hundaafuyyuu pirankii badaadha mucayyoo tana akka tasaallee usumaan pirankii goonu icciitii bilaalee akkam baafne wallahi sama jakkisiisa yookaan waan akkanaa qaba yookaan jaarsa qaba yookaan ijoollee qaba waa hedduu haasa'uu dandeette jedha hanga dhuma sagantaa kennan wajjin hordofaan affeerraa kennan hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isiin kaameeraa quba qabdi YouTube isi beesisu yaana amma asirratti isinillee akka beeytutti YouTube eeganaa bantanii naa beesisa abdiinis linkii qiisaa jala naaf haayo atis haasaa ogoone
irra lakkiste akkanaaf beekamu jettee achirraa yaannaa fi abdii nu dhufee jechuudha piraank akka irratti leeynu saniifuu kaameeraa quba qabdi garuu eega haasaa of xanneen booda si beeksisnee jirra niin dhaabajeetiin ka'e kaameeraa dhaabiyanii bootumatti deebi'ee akka nama haasawutti haasawa jalqabnaa jechuudha. Kana jechaadha. Kanaafuu yuutuubanii alaas dhuga achumaan yuutuuba isiillee sabskiraayib gootan jechaadha. Hanga dhumas pirankii kennaatitti hojiin turaan affeerra kennaa. Amma kaameraa duuba tolchinaa isiillee uffadhu kootti. Uffachuu jirti. Amma isin mana keessaa uffattee jirti. Anduroo uffaddeetiin gabbee isin ganaa uffachuu jirti. Hanqa isin. Ture sagalee nu dhageetti. Laa sagalee jirti. Tola. Hanqa isin uffattee jijjiirrattee dhuftutti nuti waa hunda qophoonee teenye jechuudha. Kaameeraa waan quba qabduuf piraankiin godhan jettee hin yaaddu maaliif yeroo hedduu waan asii piraankiin irratti hojjetamaa jiruuf piraankiin irratti hojjechuu hin danda'an jechaa jirti. Saniifuu gaa karaa kanaan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota Afnaan Orootu. hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isin jenna jechaadha. Guyyaa har'aa sagantaa wayii qaba jettee jechaadha. Ayyaantu fuudhee asna fide jechaadha. Maaliif akka nama ta'isitu beekachaadha. Ayyaan maaliif nama? egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya duraan dursee wanni arraan tana asitti argamneef ani isii kokeettu maal godha dhufne abdi isii beeksisuuf. Isii beeksisuuf dhufne jechaadha. Warri viidiyoo kana daawwatan description box yookaan koomentii jalqabaa irratti jechaadha. Linkii YouTube asii kokeetii ni argattan jechaadha. Akkuma seentanii viidiyoo kana daawwattanii seentanii hundi keessanuu subscribe gootanii mucayyoo bareedduu tana jechaadha. Akka nu walitti dambaramtu godhuu qabdanii isin jenna. Umma Afnaan fi akkasumatti marroo shawkan kaatan hundinuu linkii isii YouTube keenya irratti irraa horii argattan arraan tana beeksisne keenya ka arraan tana kana fakkaataa isuma beeksisuuf bakka sanatti argamne jechuudha. Subscribe, like, share godhaa fi viidiyoon dura isin galaksite akka isin bira dhufu akka namaa hanga dhumaa ani keetiin kalas qophiitti dabarre. Jabeessaa nuus inni jajjabeessinaa isin jedha jechaadha. Fixadheerani. Wal jajjabeessuun aadaa Oromooti silaa. Dhaabdee? Dhaabeetiin jira. Sagantaa keenya finnee jirra. Siifillee beeksisnee jirra maashaallah jechuudha. Lillii teenya waan wayii asii wajji haasawni qabna jechuudha fi abdiini. Dhiyoo tana hunda wayii nama mariisisaa jira. Nama mari'achaa jira jechuudha. Jechuun yookaan itti himtaa gadi ba'uun? Gabbaa laattiin hima. Laataa yaadi lama rakkoo qabu. Maal sodaattaa? Laayoo na sodaatte gadi ba'uun. Ni sodaattaa illee? Laan sodaadhaa. Egaa maal sodaatti wayi? Anko watti ittimi jedhelle egaa ati jette ittimi gara. Aadi yoo isin hin fedhette gabbaate ammoo aadi haa ta'u ani yaani Laayoo dhaga'ee rakkoon hin jiru. hin jiru yoo jette ni teessa. Numaatiidha wanni osoo dhaa. Kuni filannoo keeti. Rakkoon hin jiru haa ta'u. Kuni waan dantaateetiifis waan dantaateetiif. Ay kan gobu dhageessu. Waan fete siin jeus haa ta'u adda dhageessa hin qaanfattu. Hin qaanfattu. Hayya akkas taanaan gaa kuni waan si fayyadu jechuudha. Wanni inni waan si midhaati miti. Waan si fayyadu waan ati si gammachiisu jechuudha si gada. Saniifuu ani fiifuun sodaadha akkam beeku. Maali gamaa Masoojiin na bira jiru. Laa kun sodaan barbaachisu beektani. Kun kabajamaa fi soda jenna malee. Kun isiifillee ulfinna. Anaafillee ulfinna yaani namni isin illee carraa kanatti akka fayyadamtu barbaadeeti malee waan biraatii jechuudha. Silaa hawaan akkana kana si sumaa fi situ haasawu qabatee aniif jidduu nana kun qabdan maaliif? Dhugaadhas. Ani amma isinirra guddadhee waan jiruuf jecha. Sun dhugaadhaan yeroo baay'ee waan akkanaa dubartoota wajjin haasawuu hin jaaladhu xabii kiyyaa beektani. Anamma telefoonaanis waasaappiinis dubartii janaa januun jaaladhu dhugaa hoositi. Amma osoo telefoona kiyya fuutee ilaaltee dubartii takkaa wajjin jana walitti hin qabu dhugamaan jecha hin jaaladhu xabii kiyya. Imoonillee waan intarneeta jedhaniin jana hin jaaladhu. Kana waan ta'eef akkanatti illee qaamaan an akkana si jaaladheera maal jedhee namanti immoo hin sodaadha dhugaa jecha. Ammaa hin jiraata Laa himee adar. Abdi ammaa himin jettee as na keessee hin teechuun ka namni hin sodaadha. beeyti malee saree ijaan kuulanii jedhamuuni. Ani almi meegee himattee koo anniin fixaa fi lilli teenya waan hin sidhoosu takka illee hin qabu maaliif naafiti hiriyaasi obboleettiisi jechuun ilmi namaa dhugaan wajji jiraata sii galee maaliif ati obboleessitiyya foon kiyya tiroo tiyya
وأهم ده هي سيجلة سنيفو أبدي وان جيني بيتا أنا يجان سبرت تركيو جالد اسم جرا سنيفو يوتيوب يجان بني فيفو أنا في ستنت على أي في ستنت على يوتيوب نسي أكده في قدتوف نيفو ده يعني فرندوما جي أصلا فرح هركسون تاني فودون فدا جي بيتا سيجلة سنيفو كوني إسي في ستنت على يوم جاتي أبدي تاتي يوتيوب رجبه ترتك يوتيوب نسي خطا داوتوني وان هدونا جالة تريبجتشا مچيون تون يرو ديرا سبسكرايب مالي فيديو لالمو في مالي تاو منا جارتي تيتاتي يوتيوب ني قدتشو في ويا سنيفو تناهي من عمجيك أبدأ كديمو أنا بتوري فلا بدي كاسمتيكا إذا قبمتين ستي مو صدادة تاكنا تنسجاب در كديمو ما فلان سنة تكا كلو أبدي سمعي وكاي أكم جت دوبا خنارتي Ati maal jettani? ويعني بريدة رانجا خدو بسر كديمو أبدي Insoo dhoo. Maal jettani? maali fi soba kanaan matti nimtu ayyaam tanyatti simuu kaya bareedaa goote garuu isin obboleetii tana duraati ittimuu bareeda goote yoo anatti himtee sanarraa isinuma argattaa bara. Abdii qaamani. Saniifuu atis sila tole jechuun qabdu maalii fi isin maal jettee si himte beektaa? Akka yuutuubni kan kee si guddatuuf si fuudhaara malee jireenyaan si fuudhaan jiru jechaadha beektaa akka isin si himte. Kanaafuu dide jechuu qabda ture. Allaan akkanaan jetteetti. Yuutuuba taatus waan biraa taatus waan fedheefoo ati boruuf iftaan jidduutti akka nafuutuun fedhaan jaqumaan. Waa'ee kanarratti. Waa'ee kanaarra wallaahi biraanki si godhaa jira malee dhugaarii jechaadha garuu rujeenu. Mucayyoo maa akka qaamachiista abdii. Duubatti dhugaadhaan lafa ol deemtu. Piraankiidha hojjana jettee kaastee. Mucayyoo baay'ee dubbachuu itti darbi. Ayyaan tokko mitti kana gooteeti. Ilaa piraanki miti dhugumaanii jaaladhu naan jee. Laa wallaahi piraanki hojjannannee deemaa taate. Isiin toleen jettuu naan jenne. An toleen jettii mucayyoon tun isin jennamaa naan jette wallaahi toleen jettuu naan jette. Kan namni akkam guyyaa tokko tole namaan jaa. Kanaafuu tole jettee biree piraanki ta'utti agarsiis. Viidiyoo dhaabdee jirtu. Viidiyoo naabaa jettee ol kaatee hin dhaamu. Piraanki sirratti dalagu. Piraanki sirratti dalagutti hin jirru. Een. Irratti dalagutti hin jirru. Wallaahi Mucayyoo maa kaasaarfachiista. Ay maaliif akkana na goote qo'aati dura. Inni naafuun inni siitu naa hime. Osoo isarraa dhugaa ta'uu fi dhugaa isaa osoo addan baafatiin maaliif natti himte ayyaan teenye. Piraankiidha obboleetti Omar. Ati leeshii. Piraankiidha isin viidiyoo dhaabattee ol kaate viidiyoo ho'ituu naan. Akkamitti dhaabde? Viidiyoon dalagaa jira ol kaatee viidiyoo dhaaba anatti himtee jirti akkasii pirankii goonichaa. Anammoo waan jedhee mucayyoon tun akka tasaa lakki abdii dhugamaan hin jaaladha itti heeruma yoo jette nalleen qaanfachiisini dhiisii jennaani toleen jettuu naan jette isin. Wallaahi toleen jettuu naan jette osoo viidiyoo waraabee hin ture. Akkasitti kalaasmee jettee akkasitti bifa kanaan pirankii irra hojjanna jettee as dhufte malee kun pirankiidha jechaadha. Kanaafuu yoo ati duubaree kanaafiin akkana ta'e jechuudha areen. Maal taatee waan taate rakkoon jiru. Mucayyoo maa qaanfachiista abdii haa yommuu jettuuni. Haa namni ogguu turaa sanuu. Pirankiidha kaasuu. Ati natti himtee garagalee inni seenaan jeemu. Pirankiidha maal rakkoo qabaree. Ani duuba naawwane maal rakkoo qaba kuni. Yuutuub ammaa nu wajjin rakkoon hin jiru garuu amma pirankiidha. Abdii maa salphachiista akkatti daawwattoota duratti heeruma jettuuni ree eegasiin si hayyamteefu. Kanaafuu si kana jedhe. Jechuun jeeqa piraanki dalaynaan jee garuu. Kalaas yuutuuba sii bannee raami yuutuuba bannee raami guddisee. Kaas yuutuuba bannee jirra garuu ati eegasiin haa isin jetteefu piraanki irratti dalagu jirraami qaanyi daree yaani amma akkamitti mul'ata piraanki akkanaa. Sababa kiyyaan karoora kiyya akka baay'ee barbaaddu akka jedhe. Lammaffaa immoo piraankiidha siin jenne lama sadaffaa ammoo aniifatuyyuu haasaa jarkeen barbaadu kan dhugumaan barbaadaa malee. Hamchiyoon nama dhugaati bultiif jechuun yookiin guyyuma si agartarraa si jaalachuu martiree maaliif beelaree. Waa isiin si jaaladhe naan jettee ana jedheen. Ana immoo si jaaladhe jedhee bifa jaarsummaatiin piraankii si goona jennee asteen malee waan biraa dhufanne. Ati maali deeqoy? Maali yoo jaalatte maal rakkoo qaba mucaa bareedu ta'a. Dhageeffatu qaba. Ati akkana na gootanii isin amma. Laa akkasii itti dhageeffatu qaba. Har'uma yoo anummaanuu si jaaladha jedhe.
yoo tole kalaas har'umaa yuuni kasiidha jedhe ana akkasi sobaa beekuu qabdacha maaliif nam tokko nama argee nama laalee namni kun bultii qamoo bultii hin ta'u anummaan kun jecha gurbaan abdii jedhamu kun naa ta'u naan ta'u yookaan naan ta'u jettee ofirraan ilaaluu qabda malee har'umaan kasii abdii laa halata jirtaati har'umaan kayina dubbiraa maal akka dubbatte sanitti isa Mucayyoon hin maal jedhamu maree warma akkana goota abdii haraa malee gaallee ijasii mucayyoo. laa ati waliin pirankii ati waliin pirankii irra hojjenna naan jettee Siinjee duba mucayyoon gisee haatte baablii karra qaanyeessu qabdaati. tamaam namni biraallee dhufee pirankii irra hojjennattee yoo tole jedhe an fuudhaatu mun fuudhaa Fuudhaatu malee. sana boqon taate jan tomma laa dhuga pirankii aditti mikaati maa akkana godha ayyaan sumaa kanarratti ayyaan sun balleessaara Naannaa isaa wallahi billahi si anaa miti abdii eessatti anaani. an qoy Pirankii daleenaa jennee mucayyoo irratti mucayyoo irra pirankii irra dalanan jenne taane bakka mucayyoon ni hayyamti naani akkasii hayyamu isii. mucayyoon Waan karoora qabdanii siinjee. mucayyoon yoo akka tasaa eeyyamte yoo hin dalannu lakkii siin jedhe mon jenne Jettee. kalaas isiin eeyyamtu wallahi jette mon jenne Jee kan nayyamtu jee. tamaam maal godhee Duba isiin hoggaa hayyamtee hoggaan irra galgalaa gara godhu. naggara galtee dogonkora abdii daladdee naan jechuu irra isiidhaan kalaas piraankiidha waan beekamu jechuu nama abdate Duba qaanyaa qabdi viidiyoon kan akkami gallakkifamee. piraankiidha jedhiin kalaas Duba viidiyoon akkami gallakkifamee. kalaas gadi akka lakkifamne dilee godha waan kalaas wallahi dilee godha Leesh. akkas kaa maal godha barsituu makaroor maaliifatti waliin qabanne deebiteetti as gara galchiteeti abdii maal situu balleessee akkana Jechuun haaluu rifa dheeree bishaan ta'e mucayyoo waa'ee abdii harkadhee mogisee itti akkami. an duraa beekee andi amma lammata rifataa lammata rifadhee an duraa beek watiin tun tole jettee isii jennaan Jechuun namni tolee haasaa wajji qabaata malee akkanuma guyyaa tokko tole namaan jaa. tole jette Duraa wajji haasaa hojjetani. wallahi billahi naan sokta lakkoofsa kiyyan qabdu kee qabda lakkoofsa qabda lakkoofsa ummatti dis Ati maali guyyaa tokkotti akkamitti haa taree dhiira. amma dhiiskaa kalaas rakkoo hin jiru viidiyoo gadi dhiifne dilee godhiti nu piraankiis goone dhiifamaa gala obboleettiti nama yaantuun komadda malee abdii miti laa kalaas abdi duraanuu naaf hin himne carraa raajee ta'e Raankii dhaabee akkami guyyaa tokkotti haa namaan jetta. Kun asi qaanyeessa egaa dhiirti. ati maaliif ayyaan maal laa Abdii laa aduu. ayyaan maal Abdii aduu biraatti dhaabee. Aduu biraatti dhaabee jirte. maa Naabisi waldaanee jira biraatti. Waggaara Wallahi. kana jechuutti naayee. Waggaara kana Wallahi. jechuutti naayee jeeriin jee. ada koo qabdanii si adilee yammartee Abdii hayyoona laala faakaate siin jaalle siin jette na jirtooti. inni ajaa'ibaati an dhugaa qaba piraanki amma dhugamu Wallahi laazim jette. Atiin isirratti leelaa siin jee isiidhaan ammoo isirratti leelaa jee. Akkana jaalala akkana akkana gisee jee wanni xiqqoo yaani na rifachiise dura mucayyoon tun ati piraanki akkasii hojjenna tole yoo jette yoo hinjettuu naan jedhe adaa isii ati timtee amma isii yoo itti himini namni guyyaa tokkotti siin fuudhata si haasaisuun fada jee haya siin jeeni jira yoo akkam si jaalattee sirraa marattee yoo si jaalala hin jette. anamma isii duufi anamma isii Usamma diddee. laala geeffadhu Ganaa karaa namichi jirta hamma sila karaa dhagaa sitti maddee geeffadhu bara harma jeen na didaame ayyaana geeka bagana ayamtee san jaati ani isii duufi chaansii kuftee chaansiin dhageeffadhu bara ani isii duufi dhugaa akkuma ammati jette ishii tana nyaafarruma asi bakka isiin si jaaladha jedhanii tole isiin naan jette waan isii dudduuba jiru osoo hin qoratin yoo itti seene waan takka bultii keessattuu itti seenuu salphaadhaa keessaa bahu namoo maal jedhesa dhaka biraas dhufee biraan kirratti dalagee haayootti haanis fuudhaatu badee baay'ee ajiyyoo maal goote kam jedhesaatti Aku wallah pada orang macam tu mana dia tak tahu video aku. Awak dah kau apa cerita mana dia tak tahu apa kamat wallah. Ada visi. abdi mucayyoo akkanatti bareeddu ilillii fakkaatata nama ogguuditu karaa biccufte wallahi mucayyoon jaarsaa sin qabdu siingiliidha jaan isa singiliidha lakkaka singilii hin qabu kaani maantoo maqaan ililli ililli Ini dah.
abdii kharabi cufdee jirtaadis wallahi laazim abdii amma hin fuudhacha kalaas bak wallahi fuuta kalaas amma si fuudha ها ناي مانكا ومان كم نكادي مان كم ندور مو كادي مان كم دافين كابدو أما ما نفكاتي مو أي وقاسي هاي يومتيو أبدي أركضه وقزي تسان هاي أتى ما في فتة قاعدة شون أما يرون تمبر يرو دلان جالا ديرتي بتوخي سجرا سير بجيس ما تبي أمو ساكنا لا دولي وين ناس الراقب المجاوي زمان دي لا سجارة كنا نجتمي وسو أتلي جرا شرباتي وكا راسته وكا مكيا وكا أسيتو يو تاتيتي سجارة يبدي مال إبن جالة تجر إيه قابر ده نمني بفاقو فافي متكنا مجالة كي سنة ما جالة عن جالة ولي ما الدنيا ده عزك كابجام تودا كين أبيديوم كنا كقديم نيفهم نجدي جرا فيديو نسال بتشيسه كي ساتو كوكو قالوا قال لك فما داوتو تابي وردفتا تخيا برانكي أجايبا أبدي رتو جنده شودا يوم برانكي كوبا كبدي أبدي نمو وان يصير رتو جد شودي أمنو كوبا كبا أنا في سين نمو يصير رتو جنة والتاني أبدي جدو ترتب برانكي قولي شودا برانكي أدات في